Ramadaana kanaan zikrii ciccimaa 5 ka ajrii gurguddaa sii qabu jechuu hin dagatin. Wallahi zikriileen kunniin zikrii addaatii baay'ee laafaadha, baay'ee salphaadha, hiikkaa cimaa fi ajrii gurguddaa kan qabanidha. Ramadaana kana keessa itti dalaguu akka hin daganne. Viidiyoo kana nama biraatiifis dabarsiitiin ajrii Ramadaana keessaa na wajjin argadhu. Akkasumas yuutuubii kana sabskiraayib godhiitiin harka kee khayriidhaan, qalbii kee, beekumsaan, sammuu kee of ijaari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكري إماشن كاجري غرغدا قبن رمضان كان كيسا جچو هندغتين. ذكريني أكو ريغلايت فايدة هدو قبا ربين كان سبحانه وتعالى نبيين كان صلى الله عليه وسلم حديثة كيساتي فايدة ذكرين قبو حدون دبتاني جرن سان كيساني توكو ذكرين إبادة غبرتي ربي كي غبرا جرتا ربي كي يادتا جرتا لما فا قلبي كي سيجيسا قلبين كي غوغو كي جراته إما دنياتين إموتا غرغراتين چبود أيو قبامي جراته والله qalbii keessan sii jiiseetiin gama rabbi si dhiyeessa. Inni sadaffaan qaama kee haraamarraa si tiksisa. Qaamni kee akka haraamatti hin deemne, akka haraamarraa of qabdu, akka haraamarraa fagaattu si taasisa. Inni arfaffaan dukkana qalbiitii fi dukkana qabrii keessaa si baasa. Wallahi qalbiin kee yoo dukkanoofte qabriin kee akka si jalaan dukkanoofneef akhiratti illee akka dukkana jahannamii hin seenneef kasi fayyadu eenyu zikriidha. Yoo rabbi kee zakkarte, yoo rabbi kee yaadatte, rabbiin dukkana kallattii kamiinuu jiru keessaa si baasa. Inni shanaffaani rakkoolee garaagaraa jireenya kana keessa akkasii mudatu, rakkoo garaagaraa sihirii, falfala, miiqanyinnati waan kamuu fudhu wallahi waan si rakkisu kamuu jalaa kasi baasu zikriidha, rabbii kee yaadatudha. Kanaaf rabbii kee yoo ka yaadatu ta'e wantoota kana guutuu argatta. Inni xumuraan ijaaffaan jaalala rabbii argatta. Maaltu sitti hafe? Wallahi rabbiin keessa jaalataa deema. Aduma isa yaadatuun inni illee si yaadata. Fadkuruunii adkurukum na dubbadhaa na yaadadhaan illee sin dubbadha si yaadadhaa jedha rabbiin. Aduma rabbi kee dubbattuun yaadattuun rabbiin keessa jaalataa si jaalataa gama rabbii keetii dhiyaataa adeemtaa jechuudha. Zikrii kanneen keessaa inshallah tokkoffaa ilaallu. Innis laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir. Zikriin kuni nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ajrii guddaa qaba jedhaniitiin ni dubbatan. Ajrii isaa waa afur nu himanii. Tokkoffaa akka waan nama gabra bilisoomseetti rabbi ajrii guddaa kana sii qaba. Gabra bilisoomsite jedhamteetiin ajrii kana argata. Gabra bilisoomsuu jechuun qaama isaa waan gabrummaa keessaa baastee bitteef rabbiin kee qaama kee ibiddarraa si bitaa jedhan nabii sallallahu alaihi wasallam. Inni lammaffaan toltu yookaan khayrii dhibbatu si barreeffama. Sadaffaa cubbuu yookaan zambii dhibbatu sirraa haqama. Inni arfaffaa fi inni xumuraa guyyaa keessa jette san sheexana irraa tikfamta. Abadan sheexana sitti hin dhiyaatu. Falfala doosirra dalaganillee falfalli sun wata kasi gochuu hin danda'u. Hiikkaa zikrii kanaa hiikkaan isaa haqaan yookaan dhugaadhaan kan gabbaramu Allah malee hin jiru. Wahdahu laa shariika lahu isuma tokkocha ka gabbaramu ka dhugaan waaqeffatamu rabbuma tokkocha isa malee ka biraa hin jiru. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir. Aangoon illee faaruun illee kan isaati inni wanta hunda irratti danda'aadha jechuu. Zikrii kana sirriitti jedhi yeroo dhibba jedhama. Yeroo dhibba guyyaa keessa jechuu hin dagatiin. Inni lammaffaan subhaanallahi wa bihamdihi. Subhaanallahi wa bihamdihi. Yeroo meeqa jettaa? Yeroo dhibba jettaa. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Rabbiin keenya faarfamaa ta'uu isaa wajjin hir'ina yookaan waan godoloo ta'e waan garaagaraa irraa qulqullaa'ee jira jechuudha rabbiin keenya. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama zikrii kana jedhe cubbuun isaa hanga hoomacha baharaallee osoo hagasillee guddatee baay'atee rabbiin isarraa haqaa jedhan. Cubbuulee xixiqqoo cubbuun guddaan ta'uu baadhaan namarraa haqa. Cubbuu xiqqoo sirraa haqaa jedhan. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo dhibba jetta. Yeroo dhibba ka jettu ta'e ajriya kana guddatu argata. Ammallee nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam faayidaa zikrii kana maal jedhanii? Rabbiin nama zikrii kana jedhu ni jaalataa jedhan. Jaalala rabbi argatta. Akkasuma ammallee ahabbul kalaami ila Allah jecha keessaa jechi rabbiin bira sirri jaalatamaa ta'e kamii? Subhaanallahi wa bihamdihi jedhaniitiin dubbatan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Yeroo dhibba jechuu hin dagatiin. Zikriin sadaffaan subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi al-azim. Subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi al-azim. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Subhaanallahi wa bihamdi rabbiin keenya Allahiin faarfamaa ta'uu wajjin qulqullaa'e waan garaagaraa irraa jechuudha. Subhaanallahi al-azim. Allahiin guddaa ta'e rabbiin keenya guddaa ta'e suni waa hundarraa qulqullaa'ee jira jechuudha. Rabbii guddaadha, qulqulluudha, jabaadha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam faayidaa zikrii kanaa maal jedhanii dubbatanii? Kalimataani habibataani ila arrahmaani jecha lama gara rabbiin bira sirri jaalatamtuu kataate. Faqiilataani fil miizaani khafiifataani ala lisaani arraba irra laaftuu miizana guyyaa qiyaamaa kana maa ol kaastee guddistu jedhanii.
Allah Allah jechi sun tami subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi alazim baay'isii jedhi dhibba lama dhibba sadii baay'isii jedhi wallahi ramadaana kana keessa jechoota kanneen ka jettu ta'e ajiri guddaatti argatta rabbii kee birattis darkaan kee ol sii fuudhama zikriin arfaffaani laa hawla walaa quwwata illaa billah لا حول ولا قوة إلا بالله كجدودا نبينا كنا صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة جران قابينا غرغدا ها معادن غرغدا جنة كيسا كان ما أرغم سيسو جتشا كنا جران لا حول ولا قوة إلا بالله هي كان سامع جتو لا حول ولا قوة لا حول مالا ولا قوة جبين اللي هنجر إنو مالي الله الأمالي جبينيس ماليس وانتكمو كأنو فيك يقول دنجر كربي مالي وتكنا منباسو جتشورا Zikrii kan of jettu ta'e jannata keessatti qabeenya gurguddaan kanziin gurguddaan wallahi jannata keessa si eeggata anaaf siifillee rabbi alaafisu hiikaa biraa ulamaa'in ammallee kan ittiin hiikantu jira innis maal jechuu laa hawla jechuun waan tokkorraa waan birootti jijjiiramuun hin jiru kana jechuun fakkeenya beekumsa dhabuurraa gama beekumsa argatuutti rakkataa ta'uurraa gama qabeenya qabaatuutti wantoota garagaraa irraa gama waan birootti jijjiiramuun hin jiru walaa quwwata waan san irratti illee dandeettii qabaataniitiin fakkeenya beekumsa yoo qabaatan beekumsan irratti illee ittiin hojjetuun ittiin jijjiiramuun hin jiru eenyu malee Allaahidhaan malee yoo rabbi nama dandeesse haala tokkorra haala birootti jijjiiraman yoo rabbi nama dandeesse waan tokko danda'aniitiin dalagan Allaahidhaan jechuun hunduu jechi kun jecha cimaa والله يتجمع ركو مرة كيسا سباسا وانسي ألفاتي مرة سيلافيسا لا حول ولا قوة إلا بالله كجدو كان أف برسيسي جزي مرة أف برسيسي التانسي ذكرين شنفاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نبيين كان صلى الله عليه وسلم فايدا ذكري كان رد واحد ربطاني سنكيسا ينتقو مالي جيت ربي برسر جالة ما تأيرا جراني Rabbiin bira jechi jaalatamaan jecha kana jedhanii ittaan suuraan mallee ajriin qabu keessa inni biroo maalidha adadumaati isa jetteen lakkoofsa asi jetteen jannata keessa mukni sii dhaabataa deemaa jedhan subhaanallah jannata argattee achi keessatti mukni sii dhaabataa deemuun wallahi waan guddaadha waan tokkuma isinii taa'eemu nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam nabiyallah Ibrahim uumamtoota rabbii keessaa nabiyyoota rabbii keessaa cimaan lamaan wal qunnamanii sirriitti intallaa namni cimaan lamaa guyyaa tokko wal qunnaman nabi Muhammadii fi nabi Ibrahim alayhim salaam والقنمانيتين نبي إبراهيمي واي جنة نبي كنا صلى الله عليه وسلم يو اتمو ذكري كان أكبا إساني جران اتمي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله يتكون جتشو مجمالا يوكا جتو تايدو غتي والله سوبا جنة سيتا جتشكنا با إسي جدي والله با إسي جدي وانقوداتي نرغتا هي كان سامال جتشو سبحان الله ربين كل كله يكان الله كل كله والحمد لله فارون هني كان الله يدي ولا إله إلا الله حق أن جبرمان يكان وكان جبرمان الله مليه ينجر والله أكبر الله ين قدر قدرته يجور سر تجرا سر الرافع جدما برنوت إسلام ما ده حال بريدا ما برتان كان براتو داف كلتي لأرمانغري كنيني نور بفور ديساني yeroo gaarii sinii faata unagaannaaf tura ramadaana keenya ramadaana milkii kabarakaa ka keessa sadarkaan keenya ol fuudhamu kan keessa rakkoon hundi nurraa saaqamu ka keessa fedhiin keenya nu guutamu wallahi rabbi nu haa taayisu waan hin taane rabbi nurraa haa qabu jireenya keenya jireenya gammachuu rabbi nu haa taayisu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu